Yoo ta'e kana dubbadhee nama baay'ee qaba. Boqonnaa ja'a. Maqaa Yesuusiin dubbisa. Sababii Israa'elootaaf karri mandara Iyaarikoo jabaatee cufame. Cufamee ture. Namni isa keessaa gadi ba'u isattis ol hin galu ture. Harkaa sirgaa. Eba guddaa jira, baadiyyaa guddaa jira. Wanta mayoonatti si jala cufamee akka ittiin seenne akka itti keessaa hin baane jira. Ganama kan injigaa hin seentaa hin baata. Laa kun nama 11 Afrikaan asii baata. Amantii guutamaa argami dabootti fadhaa maqaa Yesuusiin jedha. Maqaa Yesuusiin. Nan seenaa. Nan ba'a. Jigeera jedha. Sirratti ta'eera amenya. Inni si dorkeessu nama jigeera hin seentas hin baatas. Ura kana maya. Inni si dorkeessun. Jigeera. Hin seentas. Hin baatas. Seenu gaafeena yoo seenaan karaan ba'umsaa jiraachuudha. Garuu eega amma fakkeenya ammas keessatti karaan ba'an hin jiru yoo ta'e namni eddas keessa ta'e turgumii qabu yookaan bu'aan qabu. Asumatti affanamee taa'u yoo ta'e wanti nyaatu wanti dhufu bakka akka hawaasa tokkotti bahee deemee jijjiirratee deemee dhiibuudhaa baate kalan qabu asumatti ukkamamee taa'u yoo ta'e. Kanaaf amma namoonni tokko jireenya isaanii tajaajila isaanii hafuura isaaniitti dallaan haxxarameera yookaan ijaarameera. Wanti jafu afuun fooniin hin argamne jafuudhaan malee waan akkana sii jedha. Inni amma sagalee asii bahuun hin jigaa ati seentee qofa hin haftuu seentee hin baata. Fuudhin arga maqaa Kiristoosiin sirrataa ta'oometa. Iyyaa naa ta'e jedha. Waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan. Maka keessa bakka buusaa Waaqayyo yommuu seekileedha jedha. Ilaa ani Iyaarikoo mootii isaa fi loltoota isaa warra jajjaboo wajjin harka kee keessa furtuu wayii seerka bu'a. Furtuun seerka bu'a. Harka kee keessa isaan buuse. Harka kee keessa maal godhe? Buuse. Askaas harka kee. Harka kee askaas ergaan sii qaba. Ergaan sii qaba harka askaas. Ila sadi sodaachaa jirtu dabarsa harka kee keessa buuse. Harka koo keessa bu'eera jedhama. HIV haa ta'u, kaanserii haa ta'u, hiyyummaa haa ta'u, rakkina haa ta'u, dadhabbii haa ta'u, duwwaa haa ta'u, Waaqayyo akkasii jedhe. Kana booda hin bitamtu hin bitamalee. Harka kee keessa bu'eera. Termin cosa kana. Mai harka kee keessa. Maaltu si sodaachise jedhi. Inni ati sodaate sun. Nama kana. Harka kee keessa. Harka kee keessa buuseera. Ayna deebiiti ishii kana sagalee amma. Harka kee keessa buuseera. Duubatti deebiiti. Waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan. Waaqayyos yommus Iyyaasuudhaan. Ela ani Iyaarikoo mootii isaa loltoota isaa Iyaarikoo lammata mootii isaa sadaffaa loltoota isaa warra jajjaboo warra jajjaboo wajjin harka kee keessa buuseera. Waan si sodaachisaa jiru mana saafaan harka kee keessa bu'eera. Si harka galeera. Harka koo keessa bu'eera jedha. Harka koo keessa bu'eera. Taasi na eebbisu. Amma nama nafaa jiru. Daqiiqaa kan caalan dubbate. Yaarikoo jechuun mana sodaachisaa. Yaarikoo jechuun mana cimaa. Namni itti seenuu kan hin dandeenye. Namni darbuu kan hin dandeenye gaara guddaa. Erga Museen namni Waaqayyoo ture Iyyaasuun inni jedhamu Musee jalatti gargaaraa nama ture isa jala deemee
darbeeti macaafa Iyyaasuu keessatti boqonnaa jaha seenaa kana kan arginu. Akkana luboota hundumaan Waaqayyoo Iyyaasuutti dubbatee akkana godha. Finnoo keessan hundumaa qabadhaa, waan qabadhan hundumaa fuudhaati ka'a maal gochuu eewu. Iyyaarikoo waggaa hedduu ture. Wanni baratan jiru, gurguddoonni jiru, beektonni jiru. Olkaas ergasitti qaba. Achuma miila kee mirga akkas godhiidhi jikeera jedhi maqaas. Ajjennee amma jikeera jedhi maqaas. Mul'ata kee duraamoo? Eebba kee duraamoo? Jikeera torbeerraa gaafa dhuftu ati eebba fuutee dhufta. Torbeerraa gaafa dhuftu dhugaa baatii fiddee dhufta. Galata fiddee dhufta. Deeffadhu. Akkana gootu jedhee Iyyaasuutti mee namoota kana hundumaan ka'a finnoo fudhadhaa. Ani Iyyaarikoo mana isaa mootii isaa loltoota isaa warra kam warra jajjaboo ina fadhaa. Ina manne tolkaas jabaa dheedhiiruma kanatti mataa ta'ee si rakkise waan akkasii jira mataa isaan siidha. Jajjabaa dina kaayee. Mataan cefrocho ibatanan. Kasih kan sistem. Wanan sa ini turai rukutama warti kanimo. Betul. Kufuan ini dapat. Motisa, biasa, warna gurgudo. Malam gol. Sama. Malam. Itu macam kalian kerja dari siapa kok kisah buani? Ada kok kisah buani. Ada kok kisah buani. Jadi dah istirahat ke susumu. Untuk si kali yang menjadi gitu. Isafo kata lu dia nunggu berteri dan berkena magapa tidak tu. Situ aja. Kunerga. Karena mau sudah full. Akaman gor. Ini ofis ada kan? Cita nak kumaka. Kekeh semua tak. Amma keruan mereka kekeh semua buse. Cala akaman gor. Jangan tu akaman gor. Mali ke jete ka office tintai mali beta bangan ka ke segala. Ayo, hari ka ke segala echun. Unemuna tawidi. Aske segala, aske samtu. Sunna kolkasi ka. Ila, aditen no lo filin jadi suma kan harika isa simina setelah kisah tu yang mereka ke samtumba. Ka ke segala ni lo beda. Ko kale jadi makasih. Ini kalian saudara kisah tu re. Dosa hinjur. Sabam bisa. Harga kogale. Untummo. Harga kogesa. Imbasu. Macam apa saya seperti apa sudah saya tahu. Kalau biftak, harga kogesin cabera, harga kogesa huntuyo. Isimbasu dan nawan. Waktu kita kisah, waktu berani masuk daerah daerah sentenyocu, aku makan, waktu konsumtif. Isa serat kisah tu ramai macam ini sedek kabat teta, akar kabat tokan kegiatan waktu kau daerah untuk ser kampas. Kenapa? Karena untuk mereka kegiatan muda, kaya orang ini mau buat duit, ya ni kau itu nak macam tu, kan biji mana, kan gudo, biundum tu kan saudara tu kena nevi, oka, kam ti kena nevi, akar kutai, ya gua pun itu kama, nampi jalan itu si kenju. Kanen waktu saudara tak kenju, motor ni bahaya tu rani, motor ni pun itu jalan ni, oka tu pada itu si, hukuman kekenya ti jika, hukuman kekenya ti mana, hukuman kekenya ti bukan ni, nampi tu si kita kenju. Waaqayyoo gaafa sagalee isaa qaalii isaa yookaan gara Iyyaasuu ergu Iyyaasuutti sagalee guddaa kanatti dubbatee akkasii Iyyaani gosa biyya sodaachise isa biyya kana guutummaa raase kana dhaggeeffadhaa gabaabsee isinitti akkana gootu jedhe guyyaatti jedhe al tokko naannoftu jedhe amma guyyaa meeqatti amma guyyaa jaatti al tokko naannoftu jedhe isa guyyaa torbaffaa amma maal gootu al torba bulutti naannoftu jedhe ergatti naannoftanii enna Iyyaasuun fiigee buufu walii galtanii Iyyaarikoo maal ta'e mee jigeera jedhame jenne kana dabali jigeera jettanii uumuu jettanii iyyittu sodaachisaa akkuma isinitti namni kun hin raawwatama hin ta'a
ነገር ይፈጠራል ወይ የሪፖ ነገር ይፈርሳል ብሎ ያሰበ ሰው የለም። የተባሉ ብዙ የተባሉ ሰዎች አሉ። ነሞት በረታ ባየ ሁቅና ያለ ቤኩም ሰው ተቀባ ባየ ሳለች ግን አንድ ቃል አስቦ አያውቁ ያደን ቤኩም ዱላቶ እጅገን ፍሬነሳንከ ማነሳንከ ወልካሰ ጋር ዋና ከነሲኝ ሞቲ ጉዳ እና ቤካን ወላላን hinjiga jedhee jireenya kee irraa yaadee kan hin beekne ganama kana siin jedhe Waaqayyo ani harka kee keessa waan buusee ganaa hinjigattee nu dhaqan jiguu saarkita siin jedhe yaati isa rakkise jedha jiguu saan argaa jedha mee namni aman akkatti jigan argitu asii gaafa baate inni si rakkise jigee argitaa meedha yaa jigeen arga jedha maqaa ishuu nama jigeen arga jedha akka keessa lattoo akka ol fuudha iya maka Yesus injena maka Yesus narrajigera jera amana mote dukusata ni fayitu iya narrajigera jera narrajigera kenani yasun jarren kana fudate hinkade amana ni sinittimut amana iya jedut maali wota amana iya jedut jarre yari ko jigera derman awne ke far yoti dia darman apa guddan durasani se kailina guddacha naga guddacha bukonna guddacha kana asuma da babe atalfo interpretan je right gudda interpretan bak sababi nisa ne haile batan nan kaba dan tendi kaba wante ana kanjere fe hadir jadi yani kumpara bayi waktu itu abati rasa bersama sama sadale yo udah nggak bintang hanya buat sudah kayak gasung ke jangren pokok itu hinana singke sani kamatan nama sinjaran jerum ini na soda cise nani nama kana jige Otonan di darbu, nah kita ini, nah kita, otot di mana gua tuh? Meyo kanaman, sirata tuh, anak kirata tuh, trennya kirata tuh, anak kirata tuh, ada mayu nama sejenis itu, maka Yesus jadi, ini darban doa, jige, otonan darbu, benar kita, sebab nisa, Waaqayyoo, akka kokessa, isaan buuseera, kanaan booda, akkam barbaaden, socho'uu, hojjechuu, barachuu, nan danda'an, sirriitti haa ta'u maqaa Yesuus, mana kee irraa du'eera Yesuus, haleluuyaa. Waan fakkeenya tokkoon fudhadhu, kotta, sassaabaan kotta. Ngatera. Ena mema. Haze wanta la site. Okay. Waaqayyo du'a afaan godhuudha sirraa cabse. Ameen. Tikaatiin dubbe. Ameen. Kana qofa miti waaqayyo natti maa nama kiniini fudhatu arga. Kiniini beektu. Iya. Besar mati. Bagatani jiru. Bagatani jiru. Sinjaran. Sinjaran. Paling berurusan. Oleh dulu tu berarti. Apa? Mana kan sini? Beshi. Ini kan negara mana kali bani? Beshi. Wajakan. Kai. Ini ada kontak. Beshi. Ini kesemua negara tu. Beshi. Gara bantu tapi maturi, untuk jadi negara, gana bantu. Jadi nanti kali wajah pun ini tu negara. Kalau berkati nabi ini, sana anda berai sama nabi itu, bilbilan ulogat tu. Ulogat. Nama dia ulogat tu. Nama. Mati kodi. Dan handura. Wamba yang boleh fili, sana boleh ni wamba yang boleh ni. Wanun tu Waaqayyoo ada berarti itu betul di wan kutu. Jalan tempat dah.
Baay'ee jedheetan Waaqayyoon caalee gara mana Waaqayyoo seenee kuutu kan keessummeessan ijoollee arganii bilbila baatan seene. Maaliif kanaan dura gaarummaa olii nama baay'eedhaaf isaan deebi'anii immoo waan biraa jireenya kiyyaattis qabeenya kiyyaattis waan baay'ee hojjetanidha. Waaqayyoo dubbate taa'u. Mochi kan keeta. Harkatti kaasaa. Mochi sii ta'eera. Mochi sii ta'eera. Ati manaa jirti? Eessi jirti? Nama jirchiitu nu erga deemaa jiru. Ishiitu nu erga asuma deemaa ta'u waldaa kana dhaqaa akkanatti jettee ishiin dhufeetu kanaan dura. As? Waldaa kana dhaqaa ta'u achitti Waaqayyo isinitti dubbataatti. Ishiin jetteetti dhufe. Tokko jalqaba akka dhufeen gaa dubbadhu inni sirratti wal xaxeenni marii akkamii diigameera inni kan keeti erga. Galateeffadha. Memme walee mantanatti ibsa nu baasa. Iyya naa ta'eera jedha. Naa ta'eera. Ibala naa ta'eera jedha. Naa ta'eera. Ani hin du'u jedha. Ani hin du'u. Waan ati hin beeknetu jira. Sababati yasufteen amma waan dubbadheen nama kiniinii liqimsuu jedhee hin beekwatten ani garuu nan beeka. Wanti isaa ichitee nama tuqsee nama ichaabii dhukkubsu beekta. Maatii keessaa nama ichaabii dhukkubsu. Betu. Anu apa nama aku kan ziru. Boleh tak ada? Dia boleh sana kau. Bagus je. Biar sini timur. Naga ke sana kas. Iya narra chavera. Finne teoro del reco macana. Ajere proporate Waaqayyoo kaase itti dubbata. Haati manaa hin beektu namichi dhoksee hin fudhata. Dhuguma isinitti haa fuula Waaqayyoo dha. Iccitiidha. Qoricha fudhata. Baay'ee ishii nama baay'ee kadhataati. Nama baay'ee kadhattu. Isheen hin qabamne jechuudha. Hin beektu isheen isatu qaba. Akkuma amma baasanii jedhanii hin beeku jechuudha. Waan baay'ee Waaqayyoo naannessee gaafa taasisu anadha. Ati manaa jechuma teesseerti. Hin boonye dhugaa hin boonye wanti. Waaqayyo namni laphee isaa jireenya isaa yoo filaate Waaqayyo nama eega nama fayyisa. Sirriima sirriimti. Gaafa akkas jedhu namichi qalbii jijjiirratee ati manaa dhuftee hin boossee lachuu bilisa ta'a. Akkuma maqaa san hin beeku jedhanis. Riqeetu hin beekan. Sirrii. Miti? Sababa isin as dhuftanii garuu Waaqayyo nama hojjeta. Ameen jedhaa dabala. Iyya ani ooleera jedha. Maatiin kos ooleera jedha. Ani ooleera jedha. Maatiin kos oolaniiru jedha. Arraa qabee si keessaa sanyii kee keessaa diineetii godheera. Kan ati beektu kan ati hin beekne si keessaa ajjeeseera.
Ishi nagaan sun ta'e. Ameen. Mana keef, jireenya keef kunaaf achumatti namicha sanaafis nagaan ta'e. Guyyaa keessa bara keessa dhageessa nama illee bira eessitti nama. Dhugaa bahi gaafa sana. Waaqayyoon gaafa takka afoonni qulqulluu isinaa jedha waan ta'eef wantichi cimaa. Dhugaa bahi gaafa tokko keessaa gaafa tokko. Tarii waaqayyoo godhu sitti himuu danda'a. Tarii ji'a kana tarii torbe kana waggaa kana hin beeku sotan. Garuu waaqayyo sammuu akkasumas tokko si oolchee lammata nama kana oolchee. Ameen. Yaa oolleera jedha. Dabala oolleera jedha. Waaqayyo bakka siifi isa siilolu gidduu seeneera. Ameen. Har'aan qabee tasgabbiin ta'eera. Ameen. Nagaan sii ta'eera. Ameen. Kanum keerratti kan siilola hundumaa waaqayyo akkasii jedhe dachaa sii deebise. Ameen. Yaa akka keessatti kaasa sii ta'eera. Ameen. Namni sii ta'eera jedhan. Ameen. By the way, wanti nama kana irratti hin taane jiru. Garaan isaa namni kuni namaaf gaarii yaadu. Namni garuu isaaf gaarii yaadu. Dhugaa. Deemee namumatti gara qaartu namumatti goositti deema. Dhugaa waaqayyo namni gadhaa saba kana kasaamoti ani ijoollummaadhaan ofii mana godhatiin oduu godhatiin rakkataa waan beeksisa koo haadha kootiif ijoollee ishiin gara biraatti galtee dhuftee ijoollee kana walitti qabee haadha kootiif mana naqe. Amma manni sun gadi baasanan achirratti ana balleechanii isaan achirratti abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf waan baay'ee hojjetaa jira. Kanammoo waaqayyo sun beeka anis waaqayyo fuulduratti galgala ganama cabeetan waaqayyo qarichaatti irratti jira. Kan warratti oduu jedhu kan bilbil isaanii cabseera waaqayyo gidduu seeneera. Ameen. Diigameera. Olkaa isaa keessan diigameera jedha. Diigameera. Qixasii baatu sabbar seenaa dhageessa. Ameen. Haala dhageessa. Ameen. Ofii isaaniitti dhufanii dhiifama nuu godhisiin jedha. Ameen. Dhiifama si gaafatu. Waaqayyo kana qofatti waa'ee keetiif nama nadabuun qaba. Ameen. Namni dubbii kana qasaqqasu jira. Namicha nana dabaye. Abba. Kasa kegesan maqaa Yesuus isa sirriitti lola wachabii kaasaa jiru waaqayyo si yaadameera. Sirraadhaa. Iyyaan irraa jigéera jedha. Kana qofa miti wanta tujjirtu hunduu si harkaatti rukuta. Akka gadi deemu waggaa torba guutee akkuma isinitti namni kun hin qaanaa hin fiigaa. Guddachuun wanti hin goone biyyaan hin geenye jiru halkan biyyaan hin geenye. Infriga guddachuun garuu akka inni jedhetti hin taane miicciisaa bee barkasga maqaa Yesuusiin burqaa rakkina keessa dhaabadheera. Siiduu jeera maqaa Yesuusiin. Nama mo'ame sirnatti illee dhaabbaadhaa illee akkasumas sosootti hojjetanii. Dhugaa. Waaqayyo waan fira fakkaatanii waan nyaatamu nyaatanii yeroo baay'ee waaqayyo irraa hambise. Mee galateeffadhaa. Amin. Mana masa jangan tidur. Amin ya nani. Hindu nani. Garu nani. Ini nak Yesus ya. Bila yo dumale. Budi. Jangan terlepas. Arrak kami wana tu cetundu mana beli saya. Amin. Budi kami jangke jalan. Wana itu kamu terus ini. Wana tiada. Wana ti amin. Namni kun garraami. Akkuma maqaa isaa beela yoo arge nyaachisu qabee kootti guddisu garuu kana miti lola guddaa tokkotti banameera isaan hojjete akka waan isatti gootuun dhuma akkati waan of mul'isuuf gootutti yaadnamu. Waaqayyo akkasuma gana abbaa nama saba baay'ee si godha. Ameen. Mana koo hojjetu. Ameen. Ansin tajaajilu. Ameen. Aatina tajaajilu. Ameen. Umurii irratti umuriin si dabala. Ameen. Maqaa kee holaan kaasa. Ameen. Itti marmi baganaa gammaddee. Nagaan si ta'e. Amin. Wal gamman. Amin. Mana waaqayyoo jechuu barbaadda.
ሁለቱም ይችላል። ይችላል። መካነ ኢየሱስ ቸርች ሄደህ ታውቃለህ? መካነ ኢየሱስ ጉያ ኮዴ ጉያ ነው። ጉያ ነው። ኤፋናዴ ጋፍቶ እኮ ፍንፍኔ ቦሌ እንደኔ ጓደኛ እኮ ቤካ ይችላል። ቤካ በኢያት ስለ ዋቀዮ ቤካ ነው ይላል። ዋቀዮ ቤካ እሺ ያማን ፍንፍኔ ነው። ሰበበ ተስፍፍቴ ቤካ ዱት ቻቤ አሜን። በላ ኮንኮላታቲ ሰይጣን ኢየሱስ ፍሬ ቻቤ አሜን። አገገሰ ካሳ ዲጋሜ ይላል። ዲጋሜ ደበላ ዲጋሜ ይላል። ዲጋሜ ደበላ ዲጋሜ ይላል። ዲጋሜ ሎካታና ሰበዘ ነጋፈ ሲባ ዱትኒ ዱትኪ